haa ta'uutii garuu isin gosa kana nyaadha gosa kana nyaatina kan jedhu eessaa fiddanii? Foon, hanqaaquu yookaan qilleensa jennu sana jechuudha. Lukkuu fi kan kana fakkaatan aannan dhadhaa kan qaban. Bu'aawwan beeladaa kan ta'an nyaachuu hin qabdani. Kunis argama karaa ishee kanaatti hiikkatani. Qurxummii malee. Foon nyaadhaa qurxummii malee. Jechuun maal jechuudha? Foon nyaadhaa qurxummii garuu foon hin nyaatinaa dhiifama. Foon hin nyaatinaa qurxummii garuu nyaadhaa jedhanii hiikkatan jechuudha. Fooniif daadhii afaan kun seenne. Fooniif daadhiin afaan kun seenne labadha. Dhugaatiin illee daadhiin akkan dhorkaate immoo sirratti badha. Kanaaf sa'aatiin sirriin sakamidha. Kiristaanonni hundumtiyyuu dirqama hanga sagaleetti kan hanga sa'aatii kenname sanatti soomuu qabu yaada jedhu kana sun of ibsitanii maal fakkaata? Torbee 6 amma 12tti. Sagalii kaase baqa. Sagal dirqamadhaa sagalii kaase. As keessatti kan hin soomne immoo jiru maraachila. Soomni kan hin soomne immoo jiru. Dubartiin ulfi hin soomtu. Dubartiin hojjetuun hin soomtu. Kan baay'ee dhukkubsatu jedha kan jisu hin soomu. Akkasuma mushuraan hin soomu. Keessumatti iyyuu dhaggeeffataan keenya tokko karaa saanduqa yaadaa kan isaan nuuf kennanii maalidhaa namni tokko fakkeenyaaf yeroo soomaa kana keessatti jedhu ogeessi fayyaan sababa dhukkubaadhaanii nyaatota soomaaf dhorkaman kana yoo ajajee Yesus Kristos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa Gaaffii biraan kaasuuf asumarraani oreedda shakkitoota irratti gaaffii humna baay'ee kan inni ka'u barbaachisummaa soomaa erga amananii booda sirriidha soomni hin barbaachisaa ni soomna erga jedhanii booda haa ta'uutii garuu isin gosa kana nyaadha gosa kana nyaatina kan jedhu eessaa fiddanii? Soomni sa'aatiin qofti hin ga'u sa'aatii murtaa'e qofaaf nyaatarraatii wallaalanii jiraachuun keenya hin ga'u. Kanarraa cooma nyaatina foon nyaatina bu'aa beeladaa nyaatina kan jedhu kana isin warri ortodoksii eessaa fiddanii jedhanii yeroo isaa itti gaatan jiru. Kun egaa kanuma kaasuudhaan warreen kan keenyammoo warreen hubannaa wal fakkaataa hin qabne namoonni hedduun hubannaa wal fakkaataa waan hin qabneef isa kanatti gaafa shakkitoonni kaasan yaada shakkii keessa hin galu. Kanaaf manni kiristaanaa keenya isa kana qanuunaadhaan gaafa tumtu eessaarraa fidde barsiisa macaafa qulqulluu keessa jira akkamittiin gara kanaatti dhufnee kan jedhu asumarraan nuuf ibsitu. Hayyee guddaa galatooma barsiisaa keenya gaaffii gaarii gaafattanii akkuma beeknu maaliif beelladoota warraatti akka soomnu mana amantaa seera tumtee kitaabnis nuuf kaayiraa. Yaa mana amantaa kan caalu kitaabni mana amantaa hin caalu baraachillee kitaaba iyyuu kan kenne mana amantaadha waan ta'eef mana amantaa paaworii guddaa qabdi qaama kiristoosidha waan taateef. Kanaafuu haqa moototaa akkuma sila kaasuuf kaanii boqonnaa 15 lakkoofsa 565 irratti maalloon jira yeroo hundumaa sooma keessa bu'aa beeladaa akka nyaanne nutti hima jechuudha. Bu'aa beeladaa foon hanqaaquu yookaan qilleensa jennu sana jechuudha. Lukkuu fi kan kana fakkaatan aannan dhadhaa kan qaban. Bu'aawwan beeladaa kan ta'an nyaachuu hin qabdani. Kunis argama Fitaa Nagastii boqonnaa 15 lakkoofsa 565. Kana mootu nuuf kaa'ee abboota. Fitaa Nagastiin kun maraachillaa namoota 2-3 barraa'e miti. Takka waa'ee kanarratti dubbachuun barbaada. Fitaa Nagastiin jalqaba abbootaan barraa'e. Abboota duuka abbootaan barraa'e. Achi keessaati kitaaba sirnaa kan jedhaman Didisqiliyaa, Tsiyoon, kitaaba Qelementoos tokkoffaa lammaffaa, kitaaba Waadaa tokkoffaa lammaffaa, Gitsiyuu kan jennu yeroota kana keessaa fudhatamanii afaan Ibruutiin barraa'an jalqaba. Isa booda afaan Giriikii, isa booda afaan Arabiffaa. Manni amantaa Ortodoksii akkuma beektan mana amantaa Iskandariyaa yookaan Gibxii jalatti fudhatee waggaa baay'eedhaaf jararraatti fudhattee afaan kana afaan Arabiffaarraatti gara afaan eenyutti kamiira? Afaan Giizitti kamiira jechuudha. Har'a garuu afaan Amaariffaatiin jira, afaan Giizitiin jira, afaan Oromootiin I think jira jiraachaa isaa wantan beeknu qabu. Inni qabne haa ta'uyyuu malee gara fuulduraatti itti yaadamuu qaba. Kunis achirratti barattoota gooftaatu nuuf kenne jechuudha. Wanta isaan dubbatanidha jechuudha. Fitaa Nagastii gaafa jennu namoonni baay'een yaada dadhabaa waan qabaniif keessumaa amantaa kan ala kan jiran amantaa keessas taane jechuudha. Waan moototni warri kaabaa barreessanitti fakkaata. Andezaa jedhama. Akkasumatti tasa jechuudha. As keessa wanta isaan kaan hin jiru. Fitaa Nagastii eenyu barreesse duuka bu'oota hundaaf jaara tokkoffaa keessa jira. Jara kana barreesse. Kanaafuu saalmoo maal nuun jedhanii bu'aa beeladaa soomaa nuun jedhan. Karaa biraa Phaawulos fa'aa dubbata jechuudha. Phaawulos Qelementoosin immoo beektu. Qelementoos barataa Phaawulos fa'i. Kanaafuu Qelementoos tokkoffaa lammaffaatu jennu immoo Qelementoos machee mikaaban jiru. Kanaafuu achirraa kan dhufe bu'aa barsiisa Kiristoos akka ta'e hubachuu qabna. Akkasumas achumarraa boqonnaa 15 lakkoofsa 572 kitaaba yookaan immoo
maal fitaa nagistii sana afaan Oromootiin Akka mootolee. haqa moototaa dhiifama haqa moototaa boqonnaa 15 yookaan immoo anqaasii 15 keeyyata 15 lakkoofsa 572 gubbaa irratti maalluun jedha afaan Gi'iziitiin itbilaa sigaa ze'inbela aasaa nuun jedha. Itbilaa sigaa ze'inbela aasaa. Kun yeroo baay'ee namoota baay'ee kan Sirrii gaaffiin kun gaaffii anillee isiniin kaasanii jira gaafa muduraatti. Innaa asirratti yaa waanuma wal fudhatuuf jedheenidha. Afaan kun kan lamaanii kama jechuudha. Aggabaab kan jedhu jira Gi'izii keessatti jechuudha. Aggabaab. Aggabaab jechuun galumsa. Haala galumsaatiin ze'inbelee kan jettu bakka lamatti hiikamte jechuudha. Itbiluu jechuun nyaatina jechuudha. Itbiluu sigaa. Itbiluu jechuun biluun nyaachuudha. It jechuun immoo maachuudha. Afraashiidha yookaan immoo diigduudha. Itbiluu sigaa jechuun foon nyaatina. Ze'inbela aasaa. Ze'inbeleen bakka lamatti hiikamte jechuudha. Tokkoffaan qurxummii dabalatee jechuudha. Lammaffaan immoo qurxummii irraan kan hafe jechuudha. Sattii qabee mana Amma jaroonni maal godhu ishee kana yaa nyaachuu barbaadu miti reesilas nyaachuu waan barbaadaniif warri nyaachuu fedhan jechuudha. Warri nyaachuu fedhan karaa ishee kanaatti hiikkatani qurxummii malee. Foon nyaadhaa qurxummii malee jechuun maachuudha. Foon nyaadhaa qurxummii garuu foon nyaatinaa dhiifama. Foon nyaatinaa qurxummii garuu nyaadhaa jedhanii hiikkatan jechuudha. Ani illee fataan eegis afaan Amaaraatti kabarraa irratti akka ittiin dubbitu yaada kanaa. Yaada kana akka ittiin akka inni kaasanii akka ittiin kan jiran. Akkasitiin. Garuu Gi'izii isaa gaafa kan lamatti hiikamaa jenneerra. Ze'inbelaa gabaabiidhaani. Kanaafuu manni amantaa immoo sijjammar akkasitti qurxummiin sijjammar gaaffii qaxxaamuraa. Burtukaanii immoo abukaadoodha qurxummiin. Bu'aa beelladaa kan ta'e hundumaa dhorkeeti. Qurxummii waan hafa'imu beellada miti. Beellada miti. Bishaan keetti hin galti miti maali? Lubbuu qabdi miti. Kanaafiyyuu takka nyaataaf iddoon hin laannume argitanii nyaataaf iddoo dhaachufachiidhaan soban mana kana sobaa jiru. Karaa biraa waaqayyoon sobaa jiru. Qurxummiin beellada osoo hin taane isheen abukaadoodha. Atikiltiidha jechaadha. Garaa keenyaaf jennee jechuudha. Addis Ababa keessatti immoo kun baala hundaa'ame soomiin sababa godhachuudhaaf qurxummii isinii qopheessineerra jedhanii too maal godhu? Promooshinii gaggeeffama sirrii madhamma. Gaaffiin kun gaaffii waggaa waggaadhaan ka'uudhas roodonnumaa sooma keessatti qurxummii nyaachuun ni danda'ama. Karaa telegiraamaallee namoonni baay'een gaafatu waggaa waggaadhaan kan irra deddeebi'e. Noormaali gaaffiin kun kan ka'u namni nyaachuu waan barbaadefidha. Malee sooma waan barbaadefidha. Kan nyaatu sijammar beekamaadha bakka nyaachuu barbaada waan ta'eef kan sooma immoo sooma barbaada. Walumaa galatti garuu qurxummiin abukaadoo fa'aa turungoo fa'aa ta'e nyaadhaan jedhaman. Lakki beeladoodhaan immoo dhiisan. Sababiin isaa abboonni beelada nyaatan kanaafuu inni guddaan garuu akkas kan jennee hubachuu qabda. Akkasumas maalluun jedhaa haqa moototaa 1599 ammas. Akkasumas rasxaa kan jedhamu. Rasxaa jechuun rasxaji kan jedhamu jira. Kitaabuma barattoota kitaaba seeraa 8 keessaati rasxaa kan jedhamu Gi'izii kan jedhamu boqonnaa 30 irratti bu'aa beeladaa irraa of eegaa jedha. Bu'aa beeladaa irraa of eegaa jedha. Kanaafuu kuni kitaaba abbootiin nuuf kaa'anidha. Kitaaba qulqulluu keessaa immoo iddoo baay'ee jira. Faarfataa Daawit qaamni koo soomaan dadhabdee eega jedhee booda wanta akkamii akkas uumamu nutti himachuudha. Qaamni koo soomaan dadhabdee jedhee erga dubbatee booda faaruu 68 irratti qaamni koo soomaan dadhabdee nuun jedhe. Garuu maal akka soomu nutti keessatti nutti himaa faaruu 8 lakkoofsa 24 gubbaa irratti maalluun jedha jilbi koo soomaan dadhabdee jedhe. Isuma sirraa deebi'eetu foon kiyyas dhadhaa dhabuudhaan huqqattee nuun jedha. Dhadhaa dhabuun dhadhaa jechuun ingirii bu'aa beelladaadha. Kanaafuu bu'aan beelladaa Daawit bu'aa beelladaa nyaachaa turre. Maaf dadhabe bu'aa beelladaa waan hin nyaanneef garuu nyaachaa akka ture immoo beekamaadha. Akkasumas Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaastanii gaafa dubbistan fooniif daadhii afaan koo hin seenne fooniif daadhiin afaan koo hin seenne hubadhaa. Dhugaatiin illee daadhiin akka dhorkaate immoo sirratti hubadhaa. Dhugaatiin bafisuun haa fakkadame. Noormaali sakanas kaasuuf nan jira sumarraa addatee deebisuu dandeessu. Yeroo baay'ee namoonni hin soomna jedhu garuu giroosariiwwan gurguddaa jala ta'anii dhugaatii adda addaa dhugan ni argamu. Kanaaf sooma keessa dhugaatiin miti mataan isaa akkamidha? Daani'el kaasee jira. Sinis immoo itti dabalaatti nuuf ibsa. Sijjammara kunoo jedhee wanta inni irratti dabaluu qabnu ta'u. Kanaafuu fooniif daadhii erga dheeti bafisuun bakka soomaallu maaliif qaama keenya kakaasu waan ta'eef namni dhuge tokko maal akka yaadu beekamaadha. Kanaafuu yemmuu kun Daani'el soomaa fi dhugaatii dhiiseera. Akkasumas kitaaba Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 10 gaafa kaasanii dubbistanii ijoollee arfan sana yaadattu Daani'el fi ijoollee 3 sana. Maal kadhatanii nuti nyaata foonii mootii fi dhugaatii wayinii mootiin barbaannu akaayii nu qopheessedhan.
Maal nyaatamu qabu nuti akaayii nyaata malaa soomii kana keessaa jechaa jira. Kitaaba jira wanta biraa miti. Kitaaba jechaa jira. Kanaafuu kitaaba irraati bu'uura kan ta'edha jechuudha. Malee calluma jenneeti immoo kan hojjenne miti. Kiristoos waa nyaanne waa hundinni. Warri kaan maal jedhu keessa ba'anii soomni kun sooma Kiristoosidha hin jedhu eegateeti. Isa soomtuu jennaan eeyye jennaan. Innoo guyyaa 40 halkan 40 guyyaa 40 tu waan nyaateen soome akka soomtuu hin jedhu. Akkasiin yaadolaa jiru jechuudha. Kun immoo sagalee fi jecha waaqayyootti hin beekamu waan ta'eef itti dogoggortu jedhamee barraa'eeraaf. Amma nuti akka isaatti soomne osoo hin taane sooma sana yaadachaa akka dadhabe keenyatti immoo akka isuuf soomna malee isa taana jechaa hin jiru of toltota miti nuti jammara jechuudha. Waaqayyo Kiristoos hin ta'uu hin dandeenyu. Hin dandeenyu. Sababiin isaa inni waaqadha. Namas waaqa ufammoo miti. Akkasumas intinaanis soomeera waayee. Museenis atun nyaatiin soomeera. Inni waaqayyo cina tureeti. Nuti garuu addunyaa keenya isaan wajjin sobaa walla wanti baay'ee jechaa walla. Haa ta'u iyyuu malee soba sana keessaati. Addunyaa kana keessaa akka nu baasuuf garuu hin soomne waaqayyoon hin kadhanna jechuudha. Aara isaa akka nuuf fiduuf. Haa ta'u iyyuu malee isaan immoo sheema kan sooman jiru. Sheemayyuu. Egaa tokkorraa moo lama wayyeeka. Tokkorraa lama wayyaa waan ta'eef akkasitti natoo ta'eeti gaariidhaan jira. Barsiisaa keenya guddaa galatoma. Yaadni bareedaadha kan nuuf kaa'aa jiru keessumatti iyyuu waa'ee sooma lagachuu keenya wajjin wal qabsiisee jechaadha. Wantoota lagachuu qabnu wajjin. Normaalii qannoon abboota keenya nuuf kaa'anidha. Qannoo namaaf akka isaan kaan jalqabatti ilaallee sappoortiif yookaan akka inni dogmaa jabeessuudhaaf soomni kun dogmaa adda ta'e isa jabeessuudhaaf qannoo naannoo kaa'anii jiru maaliif akka nuuf dagachuu qabnu kan isaan kaan immoo hundisaayyuu macaafa qulqulluu beezii macaafa qulqulluu jechuun waan isaanii macaafa qulqulluu akka inni ta'e nuuf ibsitanii jirtu. Asuma irraatti dabalee ammas gaaffii ani isin gaafachuu barbaadu. Waa'ee soomaa kana keessumattuu sa'aatii wajjin wal qabsiisee gaaffiin kun yeroo baay'ee namoota hedduudhaaf gaaffiidha. Anatti illee yeroo tokko tokko gaaffii hin taane namoota warra laamicha osoo hin taane namoonni waggaatti haala mijataa mataa isaanii irratti uummatantu jira. Innis maalidha? Namni tokko bu'aalee beelladaa qofa soomnaan gahaadha. Malee sa'aatii soomuun hin barbaachisu malee jechuun hin danda'us jedhanii kan dhiisan ni jiru. Lammaffaan immoo hanga sa'aatii sadiitti yoon soome gahaadha. Jechuun kiristaanummaan suuta malee al takkaan hin ga'amu jedhanii warreenis immoo of jajjabeessan jechuun yaada jajjabinaa ofiif kennan ni jiru. Kaan immoo hanga jahaatti. Normaalii sa'aatiin jaha koomaniidha. Namoonni hundumtuu irra jireessa hanga sa'aatii jahaatti kan isaan soomaa jiranii. Hanga sagaliitti kan sooman jiru tokkos jira hanga tokkotti kan sooman jiru. Normaalii giddu galeessa kan nuti ta'u sirna mana kiristaanaa keenyadha. Sirni mana kiristaanaa keenya hunduma kana ofitti fidee araarsuu ni danda'a. Egaa fitaan gisteeroo akkatuma akka mootii irratti kaa'amee jira. Dhimmoonni kana hojii wal qabsiisame. Kanaaf sa'aatiin sirriin sakamidha. Kiristaanonni hundumtiyyuu dirqama hanga sagaliitti yookaan hanga sa'aatii kenname sanatti soomuu qabu yaada jedhu kana sun of ibsitanii maal fakkaata? Hayyee guddaa galatamaa barsiisaa keenya kabajamoo ulfaadhaa isin jedha gaaffii gaarii gaafattanii dhugumaaf taanaan gaaffii hunda keenyaadha gaaffiin kun ikkoo jettanii sa'aatii meeqatti nyaatama jettanii dagimoo sa'aatii sadii gargar fageeffattanii sayyuu sadii si'a sagal manni amantaa keenya seera keessatti dhugumaaf taanaan akkasuma jennee soomiin doogmaadha jenneera. Sa'aatiin garuu qannoodha jennee jalqaba gaafa kaasan jechuudha kutaa tokkoffaa keessatti. Qannoodhaan sun immoo eenyuun kaa'ame abbootaan kaa'ame. Abboonni immoo wanta kaan immoo farasuunis xuruu miti waan ta'eef. Abbaatochi as qammatuutiin dimbira taalfe. Daarii yookaan daangaa abbootni kaa'an hin darbiin kan jedhu jira waan ta'eef kan isaanii kabajuudha. Dhibee adda addaa qabna yoo ta'e haalli nuuf mijatoo ta'e immoo abboota keenya wajjin haasa'uu qabna jechuudha. Jalqaba garuu ishee kan dubbachuun barbaada waan ta'eef. Namni dhukkubsatu jira yoo ta'e. Dhukkuba coggaarraa fa'aa qaba yoo ta'e. Kara tokkos kara biraas abbaa qalbii jiranaa sa'eetoo sa'aatii abbaan sun itti mutti soomuu danda'a jechuudha. Kanatti garuu manni kiristaanaa haqa moototaa irratti keessee sa'aatiin isaa murtaa'ee jira. Bakka lamatti qoodee jira. Sooma gooftaa fi soomawwan biroo jedhee qoodee jira. Soomni gooftaa addadhaa jedha. Maaliif gaafa jennu raasuu geetaa sida soomedha. Waaqayyo mataan isaa waan soomee fi sooma addaadha kuni. Qalliyyuun jedha. Abboonni baay'ootti kennaniitu sooma baraachila sooma kana. Sooma addaadha. Sooma gooftaan soome soomachuun immoo carroomuudha. Intee argatneedha aslaanti. Dhugaa arganneedha soomii kana soomuun. Nama hubatuuf jechuudha. Sooma inni soome sana ani sooma kootti baay'ee gammadan. Eebba sarara argachuuf. Isa yaadachuuf. Dhugumatti waaqa ta'e osoo jiruun soomuudhaaf. Ani immoo nama dadhabaa ta'ee gaafa soomuu dadhabu maaltu natti dhagahama kan jedhu of keessatti hin dadhabina koof ilaalaa jechuudha. Garaa bakka lamatti qoodama sooma gooftaa kana jechuudha. Keessumaati guyyaa jalqabaa galumsa introdaashiniidha isheen.
Soomerqaal jedhamti. Baraachila paartii sooma guddaa keessa hin jirtu isheen akkuma beektan jechuudha. Torbeen lammaffaaf torbeen dhumaa soomni gooftaa guyyaa maannoo qulqulleettii irraa kaasee kan jirudha. Torbee ja'adha. Torbeen jalqabaaf torbeen dhumaa immoo maaliif akka itti dabalaman abbootti dabala isaa sirna qabaa kun sirna sirriidha akkuma kitaabarraa laallattu jechuudha. Inni jalqabaa soomerqaal sooma qophees jedhama. Achi keessatti preparation yookaan immoo qopheessuudha. Akkamittiin zawwareedha. Zawwareedha yoo hin baranne nuti gannaatti barneerra bara. Harka kennuuf ergi bifa kennuuf ergeessama ganna akka lallabamaa ture. Sirrii mala. Torbeen sadan sun ikkoo zawwareedhaan kaa'e bira. Raajonni faarfachaa turan. Torbeen kunis gadi buusaa guyyaatti yaadannu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 kaasee kan jiru jechuudha. Kan gadi bu'een alatti kan ol bahee hin jiru kan jedhu sana yaadachuudhaan manni kiristaanaa zawwaree jettee torbeen kun torbee soomerqaal Museenii jetteetoo Museenis soomeera mitiire Museetti yaadanna jechuudha torbee kana. Kanaaf torbeen kun torbee meeqadha? Torbee tokkodha. Isheen kun galumsa waan taateef amma sa'aatii 9tti hin jiru abboonni. Amma sa'aatii 9tti. Kan sooma guddaa isin jechaa jira obboloota tokko sirriitti hubachuu kan qabnu jechuudha. Isa booda sa'aatii sooma arfan immoo sooma arfan amma sa'aatii 12tti nun jedha. Arfaniifama torbee ja'an amma 12tti. Sagalii kaase baqa. Sagal dirqamadhaa sagalii kaase. Sagalii makeenya qaba. Itti dabalata. Dirqama sagal dirqama maraachille. Sagal dirqamadhaa. Yaa'u torbee sagal dhumaa turre miti. Atuma ta'e iyyuu sirriin quleessaa jaatti galamaa sagalitti baama miti. Ahaduu jedhama akkamittiin. Kanaafuu sagal hanqa 12tti nun jedha. Hundaam asirraas ni dubbisa. Qiddistii kaasee hanga hoosaayinaatti. Qiddistii kaasee hanga hoosaayinaatti sa'aatii 12tti akka soomu nun jedha. Haqa moototaa boqonnaa 15 yookaan keeta 15,565 irratti. Sooma eenyuti kun sooma gooftaa hubadhaa. Sooma warra kaaniin miti. Sooma warra kaaniin miti. Sooma gooftaa inni jechaan jira. Torbee dhukkubbii immoo amma urjiin mul'atti jedha. Kookee biskillee taayidirees maali. Aduun lixxee teessee amma urjii arguu dandeenyutti yookaan amma saayii tokko jechuu dandeenyutti akkata. Biyyaansi 12 xinnoo jechuu qabdu jechuudha. Saayii tokko immoo jechuu jechuudha. Kanaafuu kun sooma eenyudha? Sooma gooftaa torbee dhukkubbii sana waan ta'eef torbee adda waan ta'eef alagnaan. Sooma warra kaan garuu sooma warra kaan hanga sa'aatii 9tti nuun jedha. Kana immoo haqa moototaa 15,572 irraa argattu jechuudha. Soomawwan ja'an jechuudha. Namoonni tokko tokko keessatti dhukkubbii qaban qannoonadha waan ta'eef. Lubaa wajjin maratanii immoo amma sa'aatii 9tti soomuun lubaa wajjin fixuun danda'ama jechuudha. Asirratti amma kanatti soomaa kan jedhamu qannoon akka ta'e immoo jechuu qabna. Qannoon amma lakkate immoo kanaan duras dubbanneerra garuu abboonni keenya kana nuuf kaaniiru. Namni immoo rakkoo mataa isaa qabaachuu danda'a. As keessatti kan hin soomne immoo jiru maraachila. Soomni kan hin soomne immoo jiru. Dubartiin ulfi hin soomtu. Dubartiin hojjetuun hin soomtu. Kan baay'ee dhukkubsatu jedha kan jisu hin soomu. Akkasuma mushuraan hin soomu. Mushuraan hin soomu jechuudha. Sooma kan hin soomu. Sababiin isaa Kiristoos mushuraan turere. Mushuraan osoo isaan cina jiru soomni isaanii baay'ee jedhama ture. Mushuraan fakkeenya Kiristoos waan ta'eef. Mana kiristaanaa keenya keessatti mushuraan iddoo guddaa qabdi waan ta'eef mushuraan bafasuun sooma soomu. Kun hubatamuu qaba jechuudha. Maal isaan nyaatu jennee lakkisaan mushurraadha bakka. Isaan dogoggoruu isaan ilaaltanii. Kanaafuu mushurraan hin soomu. Dhukkubsataan hin soomu. Namoonni tokko tokko garuu asumarraan yaada gaaffii waliin dhukee ture. Keessumatti iyyuu dhaggeeffataan keenya tokko karaa saanduqa yaadaa kan isaan nuuf kennanii. Maalidhaa namni tokko fakkeenyaaf yeroo soomaa kana keessatti jedhu ogeessi fayyaan sababa dhukkubaadhaanii nyaatota soomaaf dhorkaman kana yoo ajajee namni kun maal haa godhu jedha. Keessumatti isaan kan isaan kaasanii waa'ee kennaa wajjin wal qabsiisee waa'ee foonii fi dhiiga gooftaa keenya keessa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabsiisee kan isaan kaasanii namni kun qanumaan dura ni qorroba yoo ta'e foonii dhiiga gooftaa wajjin fudhata yoo ta'e amma garuu sababa dhukkubaatiin yoo sooma kana addaan kutee rakkoo maal qabaa jedhaniiti kan isaan kaasan isa kana ol bira qabsiisaatti ittumaan waa isaatti jechuun nuuf ibsitu. Hayyee guddaa galatoomaa barsiisaa keenya. Dhugumaaf taanaan yaadni intaan akkasii ni mul'ata. Mudannoon akkasii mul'ata. Namni hundumtuu waan tokko irra jiraachuu hin danda'amu. Qannoonaanis gaafa taa'u namoota baay'ee oliidhaaf kan inni taa'e. Akkuma asirra jechuuf yaallee dubartiin ulfii mushurraan fi kan kana fakkaatan akkan sooman namni dhukkubsatus akkuma hin soomne wanni irra jechuudha. Qorroboo dhiisuu miti amma asirratti dubbii keessa rakkoo keessadha waan ta'eef. Namni tokko garuu dhukkubeera ga'ee jedhee dooktoriin isaa yookaan immoo ogeessi fayyaa isaa
yoo hanqaaquu faa nyaadhu killee faa nyaadhu jedhe yeroo baay'ee maraachi lai akkam beekutti akka saayinsii fayyaatti inni horkamuyyuuti karaa walitti hin dhufa jechuudha. Garuu nyaata booda nyaata fuuldura kan jedhamu jira. Nyaata booda nyaata fuuldura. Wanta barbaadan yoo ta'u nyaata booda nyaata fuuldura. Fakkeenyaaf ganama nyaadhuuti jedhamee qursii nyaadhuuti kan liqimsi kan jedhamu jira. Kuni obviously eeyyamaa of dhukkubsattootaaf jechuudha. Sababiin isaa dhukkubsattoota waan ta'aniif. Garuu kun immoo fedhii isaa irratti hundaa'a jechuudha. Amantiidhaan dhiisuu danda'a. Amantiidhaan abboonni baay'een amantiin fayyadaniiru waan ta'eef. Tsoomiin cabsu jedhee tsoomiin gargar hin kutu jedhee amantiidhaan soomuu danda'a. Guddaamuu danda'a waan ta'eef garuu abbaa qalbii jirnaa wajjin haasa'ee isaanii maal gochuuf danda'u haga danda'e haala mijeessuuf danda'u jechuudha. Haala mijeessuuf danda'u. Yeroo baay'ee sooma gaafa jennu sa'aatiidha mitiire sa'aatii sana shiiftii godhuu danda'u. Fakkeenyaaf guyyaa tokko fudhata yoo ta'e qoricha kan ganama qofa fudha yoo ta'e ganama qursiisaa nyaataa jechuudha. Ganama qursiisaa nyaatee too sa'aatii 18 garuu lakkaachuu qaba. Sa'aatii 18 lakkaachuu qaba. Sila akkuma jennee namni tokko galgala sa'aatii 8 irra raafasa nyaata guyyaa immoo sa'aatii 9 sooma hiika jechuudha. 18 kun immoo Kiristoos kan inni qabamee hawwataan qormaan irra gaa ture sa'aatii 18 fida. Sa'aatii 18 fida. Kanaaf si yaadachuufi. Akkasumas homxaaxxee dhugeera fannoo irratti Kiristoos. Homxaaxxeen sun si yaadachuu jecha namni tokko gaafa sa'aatii 18 soomu akka daajessinii baayoloojiin irratti barannetti garaa keessa nyaanni jiru daajessi ta'ee haayidrookilik asiidii yookaan immoo daaktuu nyaataa qofatu hafa. Isheen wanta daaktuu dhabdee maal taati oomicha baasti. Oomichi sun immoo reetti yookaan wanta dhaa'u ta'a. Gororri keenya ni hadhaa jechuudha. Eenyu yaadachaa jira niizeenuu mootii keeyyatan saayee kee qiddisti kan jennu sana. Du'aa ka'uu keenya yaadannaa. Isa yaadanna jechuudha ittiin. Du'uu keenya yaadannaa. Gaafa hadhaa kana yaadannu du'uu Kiristoos yaadannaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatii sana yaadachuu qaba jechuudha gaafa soomu jechuudha. Kanaafuu ganama qofa yoo jedhame ganama sa'aatiitti kaa'ame isaanii sa'aatii 18 yoo soome indirectly abbaan sun akkatti gorsuu danda'u. Qalbii jirannaan as keessatti ta'u abbaa wajjin haasa'uudhaan kan xumuramudha. Yoommoo dooktarri sun immoo guyyaatti 3-2 jajee yeroo biroo bakka buutee soomuu danda'a. Abbaan qalbii jirannaa sun maal gochuu danda'a? Qannoonaa fudhachuu danda'a. Qannoonaa biraa guyyaa biraa kennuuf danda'a. Bakka sana immoo soomni jira. Cubburraa fagaachuu qaba. Nyaata qofaa immoo kan taane obboloonni gochuu danda'u. Nyaata irraa osoo hin taane cubburraa fagaatee yeroo hundumaa garuu kadhannaa isaa kadhatee jilgeenfachuu yoo jilgeenfatu ta'es kadhannaa kadhachuun dirqama isaadha. Sooma gaafa jennu wanta sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan kadhannaadha. Lammaffaan mi'aawatiidha. Soomni qofaa ishee miti. Sooma dhiisayyuu yeroonni kun bukkee jiru waan ta'eef haala kanaan gaggeeffachuu danda'a kan jedhudha. Nagaa asirratti nan. Barsiisaa keenya guddaa galatoomaati. Yaadota bareedoo kan nuuf kaastanii dhaggeeffataan keenyas gaaffii siif keef deebii gahaa argattetta jedhetan abdii qaba. Egaati amma kan irra jiru waa'ee soomaa irratti dhimbii bal'aatti qopheessinedha. Gaaffii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Kan ani amma isiniif kaasu keessumatti immoo waa'ee sooma kana wajjin wal qabsiisee guyyootuma soomaa kana wajjin wal qabsiisee yaadonni yeroo baay'ee kaa'anii jiru. Fakkeenyaaf wiixataa hanga jimaataatti hin soomna itti fiiginsaan jechaadha. Wiixataa hanga jimaataatti hin soomna. Garuu sanbatoota lamaan kana hin soomnu. Keessumattuu sanbata guyyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos awwaala keessa ture jennee guyyaan awwaala keessa tureen alatti jechaadha. Guyyoonni sanbatoonni warreen kaan hundiyyuu hin soomaman. Wiixataa hanga jimaataatti garuu hin soomna. Yoo hin soomaman gaarii jedhu garuu nyaatota soomaa ta'anii yookaan nyaatota soomaan ala ta'an hin nyaannu garuu nyaatota soomaaf eeyyimaman hundiyyuu hin nyaanna jedha. Kanaaf sa'aatii garuu hin soomnu. Kun maaliif ta'e saamaayidhaan kan keedha sanboota kana lamaan hin soomne yaada kanas muraannoo himistanii gatuu mul'atu. Hayyee guddaa galatoomaa barsiisaa ammas irra deebiidhaani. Akkuma jettanii sanbatawwan lamaan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo akkuma beekamu sanbata lama kan isheen kabajju. Iddoo birootti sanbata isheen jalqabaa kabajamuu dhiisuu dandeessi. Akka barsiisa keenyaatti garuu sanbata lama kabajnaa sanbata duraa fi sanbata guddaa kan jennu. Kunis kitaaba irratti barraa'ee waan jiruuf seera uumamaa boqonnaa 2:3 gubbaa irratti Waaqayyo Gooftaan sanbata jalqabaa sana eebbiseera. Sababiin isaa guyyaan itti boqotedha waan ta'eef ni kabajamti jechuudha. Sanbata kana Waaqayyoon galateeffachaa wanta jiru immoo nyaachaa kan kabajamtu. Kanaafuu sanbata kana maal hin taatu hin soomamtu jechuudha. Sanbanni fakkeenya mootummaa Waaqayyooti hubachuu kan qabnu jechuudha. Sanbata jechuun mootummaa Waaqayyootiin fakkeeffamte zaattiileet inta gabra Egzaabeer. Guyyattiin sun guyyaa Waaqayyooti. Guyyattiin kam? Guyyattiin sun. Isheen see kamidha? Sanbatadha jechuudha. Sanbata Kiristiyaan. Kanaafuu qidaameen jalqabaa fakkeenyadha. Sanbatni dhugaan immoo ishee kamidha?
ishee kakuu haaraati. Ishee dhugaan qaamni jechuudha. Inni isheen dhugaan immoo samiidha jechuudha. Mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo irratti immoo beelli hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo dheebuun hin jiru. Soomuun hin jiru. Kanaafuu fakkeenya sana waan ta'eef sanbatoota lamaan kana akka abboonni nuti hin soomne nuuf fayyamaniiru jechuudha. Kamirraa kan keedha seera uumama boqonnaa 2:3 kaasuudhaan. Akkasumas guyyaa sanbataa isa guddaa immoo kakuu moofaatti gaafa dhufnu kakuu haaraatti gaafa dhufnu guyyaa kanatti Kiristoos maal godheera du'aa ka'eera. Guyyaa kanatti Kiristoos cuuphameera. Guyyaa kanatti dhufa immoo Kiristoos hin dhufa jechuudha. Akkasuma immoo samii fi lafti kun kan isheen argamte guyyaa kanadha. Guyyaa wanti isheen uumamte samiin kun ifisaan kun guyyaa kanadha waan ta'eef guyyaa kana yaadachuudhaan guyyaan kun guyyaa kabajaati. Guyyaa Kiristoos maal godheedha hojii adda addaatti hojjetedha. Guyyaa hojiiti hojiin kun. Sanbati kun guyyaa hojiiti. Gaafa jennu guyyaa hojii gaarii. Kiristoos addunyaa kanaaf samii lafatti uume guyyaa hojii gaarii. Du'aa ka'e hojii gaarii. Deebi'ee dhufa hojii gaarii. Kanneen biroonis jiru jechuudha. Kanaafuu yeroon kun guyyaa Waaqayyooti mootummaa Waaqayyooti immoo fakkeeffamte waan ta'eef mootummaa Waaqayyoo keessa immoo beelli hin jiru. Kanaaf guyyaa Waaqayyoo jedhamte beekamte. Fakkeenyaaf guyyaa gooftaa jedhamte tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:2 lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:2 irratti barreeffamteetti. Guyyaa gooftaa jechuun guyyaa dilbatadha jechuudha. Guyyaa kana bakka mootummaa Waaqayyoo keessa akka jirutti yaadachaa. Hundaama yaadattootaa ta'an guyyaa kana namni isa oola. Mana kiristaanaa keessa oola. Mana kiristaanaa immoo mootummaa Waaqayyooti. Tsiyoon naati. Kanaafuu achi keessatti waa'ee Waaqayyoo barachaa oollaa dubbachaa oollaa mootummaa Waaqayyootiin kan fakkeeffamtu. Guyyaa kanatti guyyaa Waaqayyoo qofatu dubbatama. Sagalee buddeena jireenyaa sagalee isaa nyaachaa oolla jechuudha. Achi gamoo mana keenyatti galu soomuun hin barbaachisu waan ta'eef maal gochuu qabna? Ni soomni ni nyaanna jechuudha. Kanaaf kun haala kanaan hubatamuu qaba jechuudha. Itti fuudhaanii keeyyataa haqaa yookaan immoo haqa moototaa kan jedhamu yookaan Fitaa Nagisti boqonnaa 5:572 baratti akkasuma hin jedhu. Garuu akkasuma jedha guyyaa dilbataa soomuun hin barbaachisu. Waaqayyo itti boqoteera waan ta'eef. Waaqayyo itti boqoteera waan ta'eef hin barbaachisu. Garuu jedha qidaamee ishee hiikamte yookaan immoo qidaamee ishee haqamte qidaamee shuu ishee jennu sana jechuudha. Guyyaan itti boolla keessa buledha waan ta'eef guyyaa kana garuu hin soomnaa hin jedha. Haqa moototaa boqonnaa 15:572. Kanaafuu kan immoo nuu kaa'e abbootan nuuf kaa'e. Malee namni tokko lafaa ka'ee too qidaamee fi sanbata maal gochuu qabnu soomuu hin qabnu jedhee kan nuuf kaa'e miti. Kaayyoon isaanii biraan tokkoffaan kana yoo ta'e kan biraan immoo akkuma beeknu abiyyi tsoomini torbee 8 qaba. Gaafa baay'isnu guyyaa 55 dhufa. Kiristoos kan soome immoo meeqadha? Guyyaa 40. 15 kana bakka buusuuf kan itti dabalamtedha sammanni kun jechuudha. Tokkoffaan itti lakkaa'amtu ijjammar jechuudha. Paartii masaa sana iyyuu miti. Gaafa walitti daanu guyyaa 15 dhufte jechuudha. Sanbatni qidaamee 6 fi qidaamee 8 fi sanbata 7dha kan isheen taatu. Walitti meeqa taate? Guyyaa 15 taate. 15tti immoo 40 gaafa dabalta meeqa dhufa? 55 taate. Kanaafuu Kiristoos kan inni tsoome sana afaan duwwaa jechuudha. Yaa galgala biraatii misaa nyaanne iyyuu guyyaa 40 soomna jechuudha karaa biraa. Inni argata jechuudha. Sanbataaf qidaamee immoo qursii misaa waan nyaatamuu fi guyyaa 15 kun akka laatti yoo lakkaa'amu baatachuuf keessa waan jirtuuf garuu guyyaa kana garuu bu'aa adda addaarraati soomnee qursii garuu ganamni nyaatama sababni isaa sirni qulqulleessaa ni galama waan ta'eef. Sirni qulqulleessaa yookaan siraati qiddaaseen erga raawwatee booda namni soomuu qabu. Sababiin isaa afaan isaa maal gochuu qaba? Shaarrachuu waan qabuuf. Sababiin isaa foonii dhiiguu gooftaa kan fudhate maal gochuu qaba? Afaan isaa shaarrachuuti qaba. Kun abboonni akkasii barsiisu jechuudha. Ayyee barsiisaa keenya barsiisaa kadhamamaa PhD Daaqoon Daani'el Maammoo istuudiyoo keenyatti argamuudhaan gaaffiiwwan miseensi keenya kaasaniif nutis mana keessaa qopheessin irratti ibsa bal'aa deebii bal'aa nuuf kennitaniif dhumarrattis dhaamsa nuuf dhaamtaniif guddaa galatoomaa kabajamaa ulfaadha isin jechuun barbaada. Dhaggeeffattoonni keenya bakka garaagaraa ta'uudhaan miidiyaa sotoriyaa hordofaa kan jirtan hundumtuu gaagaa dhimbibbaa keenya kana keessatti ibsa bal'aa akka argattanii jirtan barumsa bal'aa akka isin argattanii jirtan abdiin qaba. Tariitii wanti ifa isiniif hin taanee fi gaaffii ta'e kan isinitti dhiyaatu yoo jiraate akkasuma karaa fuulduraa yookaan immoo karaa saanduqa yaadaadhaan yaada keessan dhiyeeffatanii gaaffii yoo ta'e gaaffii keessan dhiyeessuu ni dandeessu. Sagantaan dhimbibbaa keenya maqaa duree soomaadhaan isiniif qopheessine kana fakkaata waan hojiin taataniin nu hordoftan waan hojiin taataniin turtaniif ulfaadhaa kabajamaa jechuun barbaada. Ammas sagantaa keenya sagantaa biraadhaan aangootti deebinutti nagaadhaan tura. Jalqabsiisee kan nu xumursiise
Waaqan wajjin ta'e nu geggeessi maqaan isaa kan ulfaate kan ol jedhe nuuf haa ta'u ati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaami maqaan ishee kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u ulfaata afaan isaafis galannii fi ulfinni guddaan haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.